Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii baga jiraattan. Har'a wanni qabadhee isin dhufee waa'ee kaansariiti. Amma dura kaansariin jechuun maal jechuudha jedhanii isin qabadhe. Kanaafuu kaansarii jechuun akka saayinsiittis akka aadaattis qabadheetiin isin dhufe. Kanaafuu kaansarii jechuun akka saayinsiitti jechuun kun amma akka saayinsiitti wanti wal dhabdeen qabu akkuma tokko uummata akka irraa dhufe. Laakiin gabaabattee akka saayinsiitti kaansarii jechuun yeroo tokko sababii garaagaraatiin DNA'n keenya ni miidhamaa jira. Miidhaan DNA irra ga'e hamaa yoo ta'e seeliin sun odeeffannoo seelii sanaa qabee kan jiru. Seelii san mataa tahee kan gaggeessu DNA waan ta'eef DNA'n gari malee yoo miidhame seeliin sun ni duutii. DNA'n odeeffannoo kana hin kennu waan ta'eef seeliin keenya caluma jedheetu wal hora. Yoo seeliin sun duute odeeffannoo hin qabaanne DNA'n kanaatu odeeffannoo dabarsa jechuudha. Kanaaf seeliin takkittiin seelii tiriiliyoona jiru san keessaa seeliin takkittiin garmalee ariitii guddaadhaan to'annoo tokko malee wanni isiin to'attu wanni isii seelii kan to'atu waan hin jirreef DNA'n isii miidhamee jira waan ta'eef ariitiidhaan of baay'isuu jalqabdi seeliin tun. Gaafa wanti kun uumame seeliin kun of baay'isee gaafa jee seeliin kun bakka takkatti tuulameeti walitti qabamaa jechuudha. Bakki seeliin sun itti tuulame sun maal jedhamti yoo jenne kaansarii jedhamti jechuudha. Gabaabatti kaansarii jechuun dhiiga jechuudha. Kun amma karaa saayinsiitiin. Karaa aadaatiin kaansarii jechuun maal jechuudha yoo jee gabaabumatti dhiiga hamtuu takka gara keessaatiin dhuftu jechuudha. Gabaabatti karaa aadaatiin jechuudha. Tana gayaa hin qabne dhiigni sun jijjiirama adda addaa yookaan ergaa adda addaa kennuu danda'a. Gogaa yookaan coraa namaa kanarratti. Kana coraa namaa kan yeroo garii gara sombaatti dhufuu danda'a. Yeroo garii gara tiruutti dhufuu danda'a. Yeroo garii gara lafeetti illee dhufuu danda'a. Kaansarii lafee yeroo garii gara sammuutti illee dhufuu danda'a. Eega xannachoota qaama keenya injifate booda mul'ata kaansariin kun qaama namaarratti. Isin galee isaan amma jenne kanarratti mul'ata. Eega xannachoota qaama kanaa hunda injifate sombaa tiruu lafee isaan kanarratti mul'ata jechuudha. Xannachi qaama keenya keessa jiru humna ittisa dhukkubaa waan ta'eef ka dhukkuba kana firraa deebisuu xannachi kun ka dhukkuba kana firraa deebisuu jechuudha. Eega kana injifate booda kaansariin ol bahee mul'ata jechuudha. Kaansarii jechuun walumaa galatti maal jedha? Dhiiga jechuudha. Karaa gabaabatti. Akka saayinsiittis akka aadaattis kaansariin akka kana jechuudha obboleeyyan. Kanaafuu hiikkaan kaansarii jechuun gabaabatti dhiiga jechuudha. Akkas. Ammas mallattooleen eega inni sirriitti argame mallattooleen waliigalaa yookaan kaansarii kun akkan jechuudha. Halkan keessa leeydaan kun akka saayinsiitti halkan keessa leeydaan sitti dhufuu yookaan dafquu. Dadhabbiin sitti dhagayamuu 2. Fedhii nyaataa hir'isuu 3. Sababa hin beekamneen ulfaatinni kee hir'isuu 4. Dhukkubbii yeroo dheeraaf lafee keetirratti yookaan kutaa qaama birootirraa sitti dhagayamuu 5. Jaaffaan infekshinii yeroo dawaa fudhattees hin fayyine sitti deddeebi'uu. Infekshiniin kun akka malee hamaadha. Wanni jechaa ooluuf waan kanaa jechuudha. 7ffaan dhiiga fincaan yookaan sagaraa kee keessatti mul'atu. Dhiigni fincaan kee keessattis sagaraa keessattis mul'achuu jira. 8ffaan jijjiirama gogaa irratti mul'achuu. Jijjiiramni gogaa kee irratti mul'achuu yookaan halluu jijjiiruu jira. 9ffaan dhiiga qufa'uu. 10ffaan lalloochii yookaan haqqisaa qabaachuu jira. Mallattoo 10 jechuudha. Akka saayinsiitti. Ni galee
akka waliigalaa kun akka aadaati mallattoo kudha akka qaba. Egaa kaansarii sirriitti argame booda humna si dhoorka taakka hedduus dadhabsiisa. Lammaffaan ijaarsa qaama keetii keessatti yookaan hormoonii kee keessatti if gartaa dadhabbiisa. Sadaffaan gogaa yookaan coraa keetillee ni daalachoomsaa bifa jira jechuudha. Afuraffaan hedduu si huqqisa. Shanaffaan fedhii nyaataallee si dhoorka. Ja'affaan qufaa goggogaallee si qufaasisuu danda'a. Torbaffaan si iiteessuu danda'a. Iite jabduu sirratti mul'achuu danda'a. Saddeetaffaan hadhooytuu balqaamaatillee si fiduu danda'a. Nama hoggayyuu tufaa oolu. Saglaffaan laagaa tanillee si qaqqaba. Kurnaffaan si oowwisa leeydaallee namatti fida. Kudha takkaffaan waliigala qaama keetiitis si laalessa. Kun jechuun amma akkaataa kaansarii waliigala dhukkubbii yeroo inni dura sin mul'ate dhukkubbii sirra dhuftuu jechuudha. Kaansarii mataa, kaansarii harmaa, kaansarii lafee, kaansarii fuulaa, kaansarii gadaameessaa, kaansarii kalee, kaansarii laagaa hedduudhaan kaansarii cidhaan hedduudhaan inni hundinuu tartiiba mallattoo kan hunda qabu adda addatti waan adda addaa waa hedduu namarraan gaggahaa jechuudha inni kun. Amma mallattoolee nama isin dhiyeesse kun akka saayinsiittis akka aadaattis kaansarii akka waliigala dhukkubbiisa mallattoo inni sirriitti agarsiisu kanneen jechuudha. Kanaafuu kaansariin gosa hedduudhaan ni beektanii inni kun waa hedduu namarraan gahaa akka hedduu nama godhaa namni biyya kaansarii qabda jedhan dhibee kaansarii qabda jedhan hedduu hamilee cabaa hoggusumarraa yaadni itti baay'ataa namni qaamni isaa hoggusumarraa nyaadhamaa deema obboleeyyan. Kanaafuu hin dhinuu jedha ni dhina namni yoo rabbi si dhinse ni dhinta abbaan fedhee sababaadha. Rabbi ni dhinta jennaan ni dhinta. Kanaafuu fala jiru barbaaduudha. Amma karaa kaaniin akkami ofirraa ittisinaas kaansarii kana ofirraa ittisuun ni danda'ama ni danda'ama akka ajaa'ibaa danda'ama. Karaa nyaataaleen kuduraa fi muduraatiin akka ajaa'ibaa danda'ama. Sababaa inni sittiin dhufu maalifaarraa sitti dhufu kunis ni jira akkaataa tartiiba isaatiin isinii dhiyeessinaa jechuudha. Gama nyaataatiin ittisanii qaba akka ajaa'ibaa qaba. Gama nyaataan bakka bu'aa dawaa ni jira akka ajaa'ibaa jira. Nyaatuma kana ta'e akka bakka bu'aa dawaa jira. Ajaa'iba waan sitti ta'u. Hedduu nyaatuma kana keessa jira dawaan waan biraatii miti. Hedduu namarraa ittisaa jechuudha isuma kana. Kaansarii kana jechuudha. Kanaafuu osoo nyaanni kun kaansarii kana qofa hin ta'in dhibee adda addaatis kuduraa fi muduraan hedduu namarraa ittisan. Dhibee hedduu sirraa ittisan. Kanaafuu namni kuduraa fi muduraa nyaachuu haa guddifnu. Kuduraa fi muduraa nyaachuu haa barru. Qaama keenya kanarratti kuduraa fi muduraa hedduu nyaachuu haa aadaa godhannu. Akka waan biraatti inni nyaannutti akka waan biraa shaakallutti. Laakiin wanni namarraa inni dhufu waan qaqallaaliifaadha. Qabbana faarraa, oowwu faarraa. Ganaa kana hundaa'u tartiibaan isinii qabadhee isinii dhufa. Kanaafuu galatoomaa uffadhaa kabajaan nu hordofa akkaataa tartiiba isaatiin isinii qabadhee akkas isinii dhufa jechuudha.